magaalaa Addanaati. Sa'aatiin kudha lamaa fi walakkaa dhamma galgala jechuudha. Kudha lama walakkaadha yeroo itti namni gara manaatti harreedu waan ta'eef hojii dhaabee yaada koo kana dabarfadhee eebba kaleessaa wajjin wal qabsiiseen dhaamsa guddaa dabarsuuf jedheen. Booriftaan antaliillee dheeressaa yoon biyyatti deebi'ee biyya koo tajaajiluuf isa ta'u saba koo tajaajiluuf gufuu guddaa natti ta'anii sodaa yaaddoo cimaa halkanni guyyaa sana nyaatu tokko cilaanchilee abdii ho'ee kalee sanatti argamnaan inni maafan hin dubbadhu jedhee dhufechuu kooti har'a. Yeroo eerpoortiin Naqamtee baname komantii jala daandiin Itoophiyaa kunoo balalii haaraa Naqamteetti bannee maqaasaas guddinaa tumsaa inni moggaafnee irraa gaafanne dheedu an kana yaadee ture sabni Oromoo hundumtuu wal ga'ee gammadaa ture. Yeroo daandiin qilleensa Itoophiyaa kunoo birkii balalii haaraa Baaleetti bannee irraa maqaasaa immoo Jeneraal Waaqoo guutuu inni moggaafnee irra jedhu Oromoon hundumtuu wal ga'ee harka walitti rukutadhee yaadee ture. Kan Dambidoolloos balaliin achitti jalqabamee yeroo maqaan isaa Dr. Hayilee Fidaadhamee moggaafamu akkasitti yaadeen. Garuu gaafa poostii maxxansa daandii qilleensa Itoophiyaa jala dhattanii gaafa laaltanii nama gammadu caalaa nama gaaffii gaafatu argitu. Fakkeenyaaf Naqamteetti baname miti komantii isin achi jalatti argartanii Gimbii foo'edha, Najjoo foo'edha, Ayiraa foo'edha, Calliyaa foo'edha, Boojii foo, Jaarsoo foo, Mandii foo'edha. Sini galeera Oromoon isa obboleessa isaaf ta'e isaaf ta'ee gammadatu hin taane kana achirraa argee maanni beeku isa Baaleetti baname hoo achi deebi'ee Arsii foo'edha. Kanaafoodha. Baalee machi roobee foo'edha. Kanaafoodha. Deebi'ee laga lagatti. Dambidoollotti baname gaafa dhamu qaaqee foo'edha. Hundumtuu komantii achi jala jiran yoo ilaaltanii Naqamteetti baname gaafa dhamu shaambuu foo'edha. Gaaffii gaafachuutu dogoggoraa miti laa. Eerpoortii maaliif Najjoof hin banamananii gaafachuutu dogoggoraa jechaa hin jiru nawwan. Yookaan Oromiyaa iddoo biraatti maaliif banamananii gaafachuutu dogoggoraa jechaa hin jiru na hubadhaa sirriitti. Sababa har'a Naqamteef banameef jechuudha. Maaliif Najjoo gaafatama yookaan maaliif shaambuun gaafatama. Gammaduudha malee yeroo sana. Inni Naqamteef ta'e naa ta'e inni Baaleef ta'e naa ta'edha yeroo sana wal ga'anii akka eebba galeessaas inni galee Oromoon gaafa tokkummaan dhaabbatu waan inni gochuu hin dandeenye hin jiru inni irra mitire. Akka eebba galeessaa tokkummaan dhaabbatee walii gammaduudha malee Oromooni amala Oromoo durii miti baay'ee nuti dhaloonni si'anaa amala kan lafa nuun fuune waaqayyoon nu gubbanaa beeku malee gaafa tolosaaf waa ta'edhanii baga ta'ee fedha Oromoon durii ammayyoo gaduuf waaqayyoodha. Mee harmootii keenya abbootii keenya yaadadhaame gaarii namaa ta'e gaafa dhagaan akkam akka isaanitti irratti dabalanii eebbisan. Nuu amalattamii qabna. Abaluuf waa ta'e gaafa dhan anaafoo henna. Inni ta'eef sun kan keenya ta'uusaa dagannaa baraa. Kun immoo isa wantichatti dhama'ee hojjeteefi caba haamilee guddaadha. Caba mooraalii guddaadha. Kan isa sirriitti jala murtanii hubachuu danda'u qabdu. Isa taa'ee ilaaluuf daakuun xaafii dimbilaalaa jedhanii Oromoon gaafa mammaaku. Isheen taate sun iyyuu gidiraa meeqaanii qabsoo meeqaan taate isa iyyuu namni galateeffatu naa ta'e namni jedhu dibeeti. Kaan immoo maal jedha? Maal guddinaa tumsaa Naqamteedha jedha. Maaliif goota Naqamteen immoo gaanidha? Fakkeenyaaf isiniin jechaadha. Innaa kaanee eerpoortiin Najjootti banni dirqamaa goota Najjoo mogga'uu qabachuudha. Oromoo tokkotti beennaa baraanu. Inni nuun Oromiyaaf Oromoo tokkotti beennu suni maaf gaafa afaanii duwwaate gaafa bu'aa gaafa gochaa maaf jireenya keenya irraa calleessisuu dadhaba jama. Akka kana taanaan immoo bor akkamitti Oromiyaaf Oromoo tajaajilla akkamitti waliima keenya tajaajilla. Yoo waan tokko ta'e yoo Oromoon walgee walii gammaduu nu baay'ee nu danqa. Aadaa akka kanaa hoo abbootii keenya baabilii keenyatu qaba malee nu biratti badaan mul'atu. Kana abaarsa kana waaqayyo nurraa cabsu malee dhugaadhuman jiran. Ani wanti mataana dhukkubsu akka kootti waaqayyo hunduma keessan kabaju baay'een isin jaalladhaa. Namni hamanaan jettanii hin beektanii eebbaaf jaalarraan kan hafe namni hamaanatti dubbatee beeku hin jiru. Anillee akkuma kanaa
jaalalaaf kabaja guddaa isinii qaba. Waan isin na dhageessaniif jedheen immoo ergii sabi koo na dhaggeeffata ta'e wanta mudaa xinnoo qabnu kan ammoo yoo nu walii keenya hin gorfannu ta'e yoo nu walitti himnu ta'e immoo eenyutu nutti maree deen immoo har'a carraa kanatti immoo fayyadamee isinitti haasa'uu dhufe jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf horii biyya abbaa kootti hin deebi'aa hojii hojjechuutti kaana mee nuuni gaa akka biyyaatti yaadna miti akka biyyaatti yaadna. Fakkeenyaaf balalii Oromiyaa keessaa kaabatti kibbatti lixatti baatti iddoo istiraatiijikii saayintifikaalii wantoota ilaalaman baay'eetu jira isa diteelii isaa maddanatti isinitti himeefituu hin danda'u. Fakkeenyaaf balalii gaafa gara Ameerikaatti balaliinu Finfinnee irraa kaanee jechuudha. Finfinneen ol ka'iinsi lafa isaatii ol ka'aa waan ta'eef fiitii 7,000 ol waan ta'eef jechuudha. Nama guutuu mi'a guutuu fe'atee boba'aa guutuu fe'atee xiyyaarri lafaa ka'uu hin danda'u. Kanaaf dirqama iddoo tokko qubachuu qaba gaafa gara Ameerikaa deemu. Xaaliyaanii yookaan immoo Xaaliyaanii Roomiin qubannee boba'aa guuttannee kaana yookaan immoo gara Loome Toogoo jechuudha. Afrikaa West Afrikaa qubannee boba'aa guuttannee kaana. Nuuf kuni koostii dabalataati bara. Itoo addanaa kaanii kallattiin achitti balali'uu dandeenye bu'aa margannu ol arganna turre jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf Finfinneedhaa gara Bishooftuutti gaafa eerpoortiin bal'atu Bishooftuun ol ka'iinsisaa kan Finfinnee gadidha. Isinii galee loolaandiidha jechuudha. Kanaaf boba'aa guutuu guuttatee nama guutuu qabatee Finfinneerraa balali'uu caalaa xiyyaarri Bishooftuurraa naaqee kallattiin Ameerikaatti balali'uu hin danda'a jechuudha. So daandiin qilleensa Itoophiyaa yoo achi dhaqee opereetii godhe irra bu'a qabeessa ta'a Finfinnee caalaa. Finfinnee magaalaa guddoo keenya taatus. Kanaaf wantoota rakkoowwan teeknikaa garaagaraa rakkootu hin taane ilaalchawwan teeknikaa garaagaraa wanti karaa keessaa ilaalamu wanti sabatti wanti hundumtu sabatti himamu ture wanti professionaalii hojjetamu. Doktariin tokko gaafa wallaanees hin fayyisu. Diteelii isaa akkamitti akka garaa keessan baqassee akkamitti akka hodhee maal akka godhe isinitti himu bara. Yoo isinitti beeksisni hin galu. Nama wanticha barate ogummaa sanaa qabuuf galaaf malee. Kanaaf fakkeenyaaf boriftaan ba'a Oromiyaaf wiirtuun fayyadu kana dhameetu kaa'ame. Lixa Oromiyaaf wiirtuun fayyadu kana dhameetu kaa'ame. Kibba Oromiyaaf, kaaba Oromiyaaf ittoo hidhamee jechuudha. Wiirtuun 2-3 kaa'ame. Nuti wanta ta'e kanaaf walgalateeffachuuf qophiidha moo fakkeenyaaf wiirtuu tokko ammatuu kaanee ba'a Oromiyaa iddoo tokkotti banne, lixa Oromiyaa iddoo tokkotti banne. Moo fakkeenyaaf jennuuti ammatuu kee mandii yookaan najjoo irratti baname. Jaarsoo ta'uu qaba, boojjiin ta'uu qaba, gimbii ta'uu qabannee, aayira ta'uu qaba, callee ta'uu qabannee jechuudha. Achuma achitti kiiloomeetirii 25-70 uummanni kun wal fixa moo isa ta'eef fakkeenyaaf yoo ka'ee mandii irratti baname najjoon waaqayyo si haa galatu eerpoortiin kunoo kiiloomeetirii 75 achi nutti dhiyaate maal kanoo yoo konkolaataa dhabe miilaan dhaqee yaabee Finfinnee dhaquu nan danda'a. Yaada ilaalcha akkasii gaafa naqamteef banamu gaafa Oromoof waata Oromoo maaliif gaaffii kaasaadha gaaffiin koo sinii galeera miti yaadi koo gaafa naqamteetti banamu gaaffiin gimbii gaafa sana maaliif ka'a? Guyyaa kana innumti callisee taa'uu jechuudha inni waan dubbanne naqamteef banamnaan gimbiin hin ka'a najjoon hin ka'a hundumtuu hin ka'a. Akka walii keenyatti akkanaaf wayii fakkeessaa jiru kun immoo aadaa keenya keessa hin jiru. Achees dhufaatii keenya keessa hin jiru maalummaa keenya keessa hin jiru. Sinii galee isa isin tajaajilus immoo anachaa hin jiru. Ani achi as baheen dubbadha malee nama jajjabaa nama isin tajaajilu nama saba isaa jaallatu baay'eetu jira dubbannu. Kan achi as isin hin beekne baheen dubbanne. Sinii galee kanaafi haamilee isaatu rukutama. Maalan godha saba kanaafi dhama'uunii harri yoo natti baay'ise malee sabichoo yoo addanaa isa kanaaf godhan isa kanatu immoo namatti dallana. Tokkoof gochuun kaan dallansiisuu taa'achuu kooti sinii galeera miti. Naqamteetti banuun amma shaambuu dallansiisuu taataanaan hunduma isaatti dhiisuu wayyaa jechuudha. Maaf saba ofii ijji walla bure. Garuu sana naqamteetti banamee fi shaambuunis gimbiinis hin gammada taanaan immoo maal kunoo achi as natti dhiyaate malee pozitiivli ilaalle kan kooti Oromoon tokko Oromiyaan tokko seedu kana Oromoon dubbii isa ilaalcha lagaa keessaa ba'e dhugaadhumatti safaanii naasofnu kanatti deebi'ee jechuudha. Oromoof Oromummaatti ina mana taanaan hojiidhaani saba kana tajaajiluun dubbii baay'ee salphaadha.
namni kan hojjechuudhaaf of qopheessee amma lubbuutti illee aarsaaf gochuudhaaf jechuudha. Ijoollee qophii ta'an baay'ee beekan. Anaan dabalatee dhugaan isiniin jedha. Gaafan Oromoo biratti garuu waan akkasii kana argu isinitti immoo maaltu na dhibee anoo jireenya koo hin jiraadha. Saba koo fedhee dhama'ee innoo deebisee walliisaa isa tokkoof ta'etti gaafa Baaleetti banamu Arsiitu dheekkamuutti ka'a. Yookaan gaafa addanaa kunoo Naqamteetti banamu Gimbii yookaan Najjoo dheekkamuutti ka'a anaaf ho'edha. Yookaan gaafa Dambidollootti banamu Qaaqee fi Sinii galeera miti malee namumti anaa ta'e Waaqayyoof galatu nuu banamedha. Komantii sana jira dudduubatti deebi'aa dhaqaa dubbisa. Kanaaf adaraa kanan isiniin jedhu Waaqayyo yoo jedhe yeroo koo fide biyya